beekani anilleen jechuudha akka tasaa namni tokko amala keenya tokko kan godhu maali waa hunda fiiguu waan takka dafnee miidiyaatti waan hunda fiigee waan akkasiisan anilleen hin qabu inilleen hin qabu isin galee gaafa nikaa sanu baatii 3 ol bar nikaa gaafa nikaa keenya jechuudha poolisa hunda ramannee bar akka namni viidiyoo nu raamne akka namni footoo hin kaane warri footoo ka'e hundinuu gaafa nuti poost godhate jechuudha. Silkii ajajnee disteenii jechuudha. Poolisa ramadanii manaan anti footoo hundaa እና namni jechuun mana keessatti yoo footoo akka kaa'u deemu poolisiin footoo kaa'uun dhorkaadha. Samboda maakiin footoo yoo maakiin ibsuun footoo yoo kaatanillee gaafa nuti poost gootanii warri nu jaalattan kabaja waliin jennee haymaali amrii ummanni biyya waan kana isiniif hin himanna ummanni biyya maali sargii irratti waraanni maali barbaachise warri ganda sargii irratti waraanni maali barbaachise hai taphannee poost godhuuf dhufne takkaan dhageenye maal jechuudha jee magaalaa guutuu namni akkatti walii haasa'u maal jechuudha warri ganda maal jechuudha jaa nuti garuu walii gallee tokko bargaachisa silkii irraa hedduu silkii irraa fuudhanii akka hin galleef namni gammachuuf jaalalaaf dhufaam hin ta'u akkas samuuda namni kisee akkatti ol qabu silkiin dhorkaan ani faamilii maakiti ani eessuma isiiti baajaan tokko እና akkasitti miidiyaa irratti hin baanii jechuudha. Dila kana nuti wanti hundinuu suuta akka lafarra deemtu jaalanna isin galee waan hunda bixxoone yaadamee jechuun nikaan keenya sun sargii fakkaata argitan nikaan fakkaatu akka nikaatti miti akka sargitti godhame garuu diggisii guddoo san namni akkasi baaseen jiru soo sangoma miti yaa ibsaa hin argine ibsaa fi saayiboonni isaa suufaa aynata takka uffatan maaliif ni beektan yoo akka tasaallee footoo yookiin viidiyoon baate sargii namaa dheeyinee dhaqee jennee isin kaatuuf yaa gaayis masa ta'uun hedduu እና viidiyoon xiqqoon takka footoon xiqqaan takka baatee ture bar namni hundinuu nagaafattanii ture miidiyaa irratti aara sargii namaa deebi uffatni wal fakkaataa uffatan suufaa wal fakkaataa because yoo addatee hin beekta waan jennee anne akkas goone jechuudha so because wanti hundi tartiibaan akka deemtuu fi wanti sanumaa fi na isin baatiriin keessanii iddoo guddaadha waan ta'eef hai faamilii እና akkasii nuti sanumaa fi ammallee ganaa waa hedduu argitanii jechuu barbaanna isin gizima hundaa'u warri nu jaalattan warri nu kabajjan galatooma warri nuuf gammaddanis galatooma isa yoomiti ganaa ammallee akka birallee hin argitanii duraafillee na waa hunda keessa akkana ta'uun bareedaadha isin galee jarjaruurra suutuma bakka ጊዜ waan miidiyaa kanarratti hin beektan miidiyaan kun namoonni hedduun addanu baasuuf waa hedduu namni gaa waa hedduu jira miidiyaa kana gubbaa isin hin beektan yoo namni akkanatti suuta lafarra deemin bareedaan ta'u so waan argitanii miidiyaa irra fiiguu caala akkas wayyaa jechumaafi nuti akkas jaalannaa fi warroonni nuuf gadmaddan galatooma sirrii gootanii galatooma. Gaafa sargii keessanii hoo gaafa sanis wattaaddara finne isiniin jiru. Hayi gaafa simmas live stream goona malee. Mata keenya kan. Yaa akkasii. Ini jamii live
ibsaa jira alkiin jira taphataa jira malee qeexanii wanti jeen ana bikka biraa deemnaa qoy gaayis takka ibsaadha walitti dhufnee taphannee isin bohaarsina shi ammoo akka dursanitti walitti dhufnee ምናምን nullee wal qaanfannaa ani hin qaanfadhaanii hin kabajaa akka ajaa'iba kabajaa so ija laafadhaa kanaafuu akka dursanitti wanti nuun jeenaa yoo waan akka isin bashannansiisu ምናምን ta'e laavi istirii osoo hin ta'in yuutuubarraan nu eeggadhaa yuutuubarratti yaw viidiyoo waraabnee waan poost godhu achi nu eeggadhaa YouTube fan nu eeggadhaa family Zamanoon hin jiru bara السلام ورحمة الله. يا نجا كم جبتها؟ أيوة والله لازم مش هو تنسي أنا النقابة سجارة تبيها ماكي إنسان أو أكم كوين هذا جبت عليكو أكم جبت عليكو نجا نجامتي نجا كم والله نجا لا ماكية والله لا هديتك أكل لبوتا ناس جال أكم اسمه دوغا نتو والله دي اسمه دوغا نتاجي جالت مشي ربي في عجالة نتعالى الدوغا لتون إيه سجرتا أما هو إيه أداما أوكي جالتهم هادوكو أو بتأم بقى لا والله إنما نك وانس جالة أوفم بيكو قرية فولو سيدي تجرى كنويا يني الناس يا ورد سلايوش بيتساني انزا اكزاري بتأم بس هريني الناس منهم تقري اللون بقى لبو جلا والزينة جلا لو ليبسا النعم والله يسالان والله بتأم كالبين وما مسكين شيء وانا قرسي استيبزتشو سلي هديتك سيقلة في فتاش ما في لا بتأم نموتش أنا منهم تقري اللون منين مات Oh my god, я выросла ёшкин ማለት ነው እግዚአብሔርን ይሆናል ይሄ በጣም ደስ ብሎኛል rakkoon qabu haadhuuf wallahi anillee jechuun thank you so much shina jaalachuu keetiif osoo tikka tokko osoo nadaamaan jira dhufee silaala ture thank you shi wallahi ኧረ rakkoon qabu gaaf tokko moo akkan ijaansi argu hawwiin qaba ችግር የለውም ያለሽበት ድረስ መጥቼ ወላሂ አይሻለሁ አንድ ቀን ሲናርገ ጋፍቶ እኮ እዶ ተስተልፈ የሆነ ፈየምቴ አረ ረኮንም ጅሩ ሲሃየማ መሌ ፎሎሲ ዴብሴ ጅራ ታበርባዱ ስለነከስ ፉ እንደንደሰሽ ልቡት ያ ጋባይ ተከስቻለ ገለቶን አያዶ አይ ጅራዶ አገኝ እሺ ማኪ እሺ ባይ አለኩም ኮመንቲ ማን ታገኝ ሃይማን ታገኝ ቶሎ ኮመንቲ namni tokko na jaalachuu na kabajuu na dinqisiifachuu danda'u maal taatanii ቶሎ ኮመንቲ ጉድ ይበል እንዴ ወይ ወረ ኮመንቲ ሁን አጃኢባ ቀብተ osoo amma gastii ta'e maal jettee moo komentii keessa kan
Quan shuguti keessa akkan ta'e beekan shuguti Oromoo akkan ta'e beekan bara amma waa'ee hiyyaa kan ha'u an bar shuguti Oromooti gizeen jiru waa malee miti bar warri amma tiktookii kaleessa